abbaan kee du'ee yookiin immoo abbaan kee si jalaa boqoteetiin jira jedhanii gaafa dawwalanii isheetti himanii dhugumatti abbaan kiyya ni du'ee yookiin immoo ni boqate jechuun naasuurraan kan kaate mana arabaa keessatti gaggabdee kuftee sababa kufteef immoo egaa seexanni wajjinii rukuttee jechuudha. Obboleettiin kun sammuushee dhabdee jirti jechuudha. Sababa sammuushee dhabdee of wallaaltee jechuudha. Of wallaaltee achumaan fuudhanii hospitaala ishee geessanii akka hospitaala galteen illee sammuu ishee guutummaa guutuutti deebi'uu fi dadhabee jechuudha. Kan immoo abbaan kee du'ee yookiin abbaan kee boqate jedhee isheetti himimmoo hiriyaa yookiin nama isheen beektu jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf namni budaan suuta nama nyaatti. Suuta nama naasisa guyyaarraa gara guyyaatti nama nyaatti malee takkaatiin budaa kanadha jettee namatti himtee nama nyaattu jechuudha. Namni budaadha dhugaa waaqayyooti. Namni tokko haga kana gochaa hanga kana namarratti raawwata jechuun baay'ee tokko ulfaataadha. Nagaan deegan. Nagaa waaqayyo isiniif baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa guyyaa har'aa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko garaa kiyya na nyaate jechuudha. Obboleettiin kun akkuma beektanii maqaan ishii Tigisti jedhamti. Dhalattuu Arsii Bahaati. Ji'a afuriin dura biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Dammam uftee ejjetachaa jirti jechuudha. Ji'a afur qofa erga biyyaa dhufte. Keessumaa nama haaraa jechuudha. Nama haaraani dhugaa dubbachuuf waa hunda bibir'ata jechuudha. Fayyaanis du'aatti fakkaata. Fayyaanis dhukkubsataatti fakkaata. Waanuma jirutu hin jirre itti fakkaata. Nama naasisa dhugaa amma keessa baranitti maatii ufiif yeroo dubbistullee booyi si godha jechuudha. Maaliif ittiin beerre waan taateef waan biraa baatee hin beekneef jechuudha. Egaa obboleettiin kun otuma hojjetachaa jirtuuti. Obboleettiin tokko immoo itti dawwalteetiin abbaan kee si jalaa du'ee jira yookiin immoo si jalaa boqotee jira yeroo jedhanii battaluma mucayyoon kuni ni gaggabde jechuudha. Gaggabde gaafa du'a abbaa ofii miti. Duuni saree ufiitu nama gaddisiisa jechuudha. Du'a saree ufiiyyuu nama gaddisiisa. Keessumattuu mana ormaa keessatti du'a maatii ufii dhaga'uu jechuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Inna sababa kanarraan kan ka'e abbaan koo dhuguma du'e jettee bakka abbaa ishee dhabuu hin barbaaddu. Kanaaf jecha obboleettiin kun sammuu ishee dhabdee hospitaala keessatti battalumaa hospitaala akka dhaqxee yaalamtee achi baasanii immoo jarri yoo ati fayyaa taate malee sin jaalatan. Otoo ati fayyitee sindeeffatanii yoo fayyaa taate malees isaan ofitti hindeeffatan. Kanaaf maal go'ure geessanii biirootti gatanii jechuudha. Hospitaala keessa baasanii biirootti ishee gatan. Gaafa biirootti gatanii biiroon immoo deebisee gadi baasee ishee gate jechuudha. Mucayyoo kana maaliif sammuu ishee dhabdeetti akka isheen daandii irratti kuftee akka isheen daandii irratti naannofte bakka sirii masaatuu akka baddu taasisuudhaaf biiroon itti gaafatamummaa fudhachuudhaan dhiisee inni ishee fide sun biiroon ishee fide sun fuudhee ishee gate jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e ijoolleen sagalee ta'uurraan kan ka'e biiroo dammamitti himamee biiroo dammam jirutti himamee biiroon sun maal godhare deebisee ofitti fudhatee jechuudha. Deebisee erga ofitti fudhateeti biiroon ammallee sagaleen ta'amuurraan kan ka'e jechuudha. Deebisanii akka isheen gara biyya ishee galtee yaalamtu yookiin immoo abbaa ishee irratti sammuu ishee dhabde kana akka isheen galtee agartuudhaaf tikkeettiin kutamee akka gara biyyaa galtu taasifame guyyaa kaleessaa jechuudha. Sababa ijoolleen sagalee taatee fi irraan kan ka'e malee otoo zimni jedhameera ta'e otoo callisameera ta'e mucayyoon kun karaatti baafamtee gatamti turte jechuudha. Inna ammallee mucaan kun ammallee sammuun ishee noormaalii ta'ee hin jiru jechuudha. Sababa sammuun ishee noormaalii ta'ee hin jirree fi tikkeettii isaan kutanii gara biyyaa ishee gashuudhaaf biiroon jechuudha. Biiroon tikkeettii kutee gara biyyaa ishee gashuudhaaf gaafa jedhu isin na ajjeesuu na geessitu nagatuu na geessitu waan jettee waan diddeef xiyyaara yaabbachuu diddee jechuudha. Argitanii xiyyaara yaabbachuu diddee obboleettiin kun ammallee diddee biiroo jirtii jechuudha. Sammuun ishee ammallee ittiin deebinee jechuudha. Garuu jechuudha dhugaa dubbachuuf namni haga kana gochaa haga kana namarratti raawwatu ani nama jedhee hin yaadu. Budaadha malee budaa nama nyaatudha jechuudha. Obboleettiin kun dhugaa dubbachuuf ani yeroo biyya ormaa keessatti imimmaan ufii miti kan bu'u.
dhugaa waaqa duratti biyya keenyatti hin boonyaa hin maraannaa maal ta'a oolla wanti takka namatti dhaga'ama garuu biyya kanatti yooma daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 boosellee dhugaa rabbi waan dhiigni nama keessaa hir'ate namatti fakkaata mogolee si fuudha yaada si balleessaa waa hundaa baqa jireenya kee booressee lafa kaa'a gaafa ati boossu jechuudha imimmaan gaafa bu'u dhugaa dubbachuuf obboleettii kan akka argitan lawwaxamtee jirti ija isheerraa yoo ilaaltanii baqa ciraama isaa lawwaxamtee seexana wajjin rukutee jira waaqayyo isheerraa ifatu waaqayyo fayyaa ishee duraatti ishee haa deebisu namoonni akka kanaa jechuudha dhugaa takkaa manaa baataniitu waan fe'eyyuu haa ta'u obboleewwan keenya warri haaraa reefu dhuftanis haa ta'u warrumti durayyuu hojjetachaa turtanis haa ta'u garaas laafi garaas jabaadhu gaafa biyyarra wanti tokko ta'e siin jedhan biyya lafaa kanarratti muudannoon adda addaa taateen adda addaa gaafa uumame taateen gaafa uumamne nu faana uumame jechuudha duutis gaafa uumamne nu faana uumame rakkinnis gaafa uumamne nu faana uumame waa hundiyyuu gaafa uumame ilmi namaa faana uumame jechuudha duuti iddoo hin jirre hin jiru yoo du'as ta'e yoo gaddas ta'e gammachuus ta'e waan fe'eyyuu haa ta'u chaalenjii kamiyyuu haa ta'u jechuudha biyya ormaa keessa teessee akka mataa kootti akka yaada mataa kootti jara biraa hejjettuttu hin dubbatiin dhugaa rabbi maatiin koo kana ta'anii firri koo kana ta'anii jettee maatii bira jirtuttu hin dubbatiin garaa kee keessatti obsi gudunfadhu baqa hidhadhu mudhii kee hidhadhu maaliifi wanti gadi sii dhufu tokkollee hin jiru jechuudha obsuurraa kan hafee of jajjabeessuurraa kan hafee biyya ormaa teessee gaafa wanta tokko ageessu gaafa wanta tokko argitu furmaanni ati qabdu waan si harka jiru jedhe daawwaa yookiin qorichi si harka jiru biyya ormaa keessatti of jabeessuu qofa of jabeessuu of ta'uu ani boru eenyuun na bira jira haadha koos abbaa koo fira koos yoo ta'e biyya isaanii keessa jiru fira qabu yoo kufan ol isaan qabu yoo du'an isaan owwaalu ana hoo eenyu ol na qaba yoo kufte dhugaa harkaan sin qaban mana ormaa keessatti yoo kufte viidiyoo yoo baay'ate viidiyoo si waraabanii poolisiitti dawalanii poolisii si qabsiisu harkaan poolisiin si yoo duute poolisiin dhufee aamila fidee dhufee aamila si fuudheetti si fuudha jarri harkaan sin qabdu otoo fira kee ta'ee otoo nama biyya kee ta'ee hanga lubbuun keessa baatutti si harkisee gara geessu si geeffata jechuudha kanaafuu waaqayyoorraa kan hafe akka namni tokko ol sin qabne beektee gaddas damdamatte gammachuus damdamatte rakkinas damdamatte beelas damdamatte eebus damdamatte waa hunda damdamatte obsitee taa'uu qabda hanga gaafa yoomii hanga gaafa gale isa du'eef lubbuusaaf boqonnaa haalaatu jedhii of jabeessii kadhannaa godhiifi gaafa galte biyya keetti boo'iifi sagalee kee ol kaasii boo'iifi gaafa galte isa rakkatee yoo dandeesse maallaqa keetiin gargaari kanarraan ala biyya ormaa teessee abeluun koo rakkatee ebeluun koo du'ee ebeluun koo maaloo jettee cirtee of cammartee furmaanni jiru tokko bu'aan ati argattu tokko kuno bu'aa akka boleetti kanaati kanati argattu jechuudha bu'aa ati argattu tokko jiru biyya ormaa keessatti dhugaa dubbachuuf akka biyya keenya boo'ee irraafa rakkinnis irraafa gaddis irraafa waa tokko irraa hafa jettee abadeen iyyaadiin of jabeessuu qabda gaafa manaa baate of murteessitee mudhii kee hidhattee manaa ba'uu qabda waanuma hundi sitti asaasee waan namni tokko firasaa ta'u halagaa gaafa biyya ormaa aqan waan maatii kee jijjiirte jireenya maatii kee guutummaa guutuutti jijjiirte ofis jijjiirte nama isaan caashistu sitti fakkaata akkati duutu barbaadu akkati gadditu barbaadu gadda kee dhaga'uu malee gammachuu kee dhaga'uun barbaadan yoo ati biyya ormaatti waa tokko taate immoo maatiin kee akka gaddan akka boo'an kana barbaada jechuudha namni gaarummaa namaa yaadu kanaafiyyuu isin immoo kana beektanii of jabeessuu qabdu waan tokkotti daftanii bakka sensitiif taatanii ittiin galiina hin boo'ina boo'uu iistutu hin taane bakka akka nama tokkotti maal furmaanni keenya yoo boo'e maalan ta'a je'aa itti yaada dhugaa dubbachuuf kana keessa seexanii nama xubxii kana keessa du'uun hin jira namni gaafa gadda waan tokko dhaga'ee gaggabee du'u baay'eetu jira nama tokko nama lama miti
biyya ormaatti immoo nama si jabeessu gaafa abdummoo sirii masaayu abshir ayzuan siin jedhu jiru. Innaan rabbi jannataa godhu siin jedhu malee hin bo'an maatii isaaniif hin bo'anii jarri kun jechuudha. Kanaafuu obbolee waan akkasa kalsiirraa of eeggadha. Waan namni isiniin jedhetti daftanii of hin kenniina. Waaqayyo immoo isinaa eegu gooftaan isiniin jedha. Egaa dhugaa dubbachuuf barumsa guddaa namaa ta'a. Warreen daftanii waa tokko naataniif jechuudha biyya ormaa jirtu waaqayyo isinaa eegu obboleettii keenya kana immoo waaqayyo sammuu isheetti ishee haa deebisu. Nagaa ishee duraatti ishee haa deebisu. Nagaan illee gara biyya isheetti ishee haa gashu. Obboleewwan sagalee ta'aniitillee akka isheen barbaadamtu yookiin immoo akka isheen yaalamtu taasisan illee waaqayyo isaan haa eebbisu. Obboleettii ayyaantuu jedhan tokko dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gargaarti. Akkuma Mubaarekitti jechuudha. Waaqayyo guddaa ishee haa eebbisu isiniin jedha. Turtii biraan hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.